Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qabanne kan biyya keessaa fi biyya alaa haala itti aanuun isinii dhiyeessina. Qaroo miidiyaa laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan waliin akka turtanis naffeeram gara oduu keenya kan biyya keessaa. Gabaasaaleen garaagaraa akka agarsiisaa jiranitti Wallagga Bahaatti miseensi waraana bilisummaa Oromoo ajjeefamuu hordofee haleellaa haaloo bahuu raawwachuun namoota 29 darbuun dhagahamee jira. Akka gabaasa Asdis Istaandarditti naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti haleellawwan tibbana wal duraa duubaarraa namoota nagahaa 29 akka darbe raawwatameera. Haleellawwan kunneen ka'umsa kan ka'e wayita dhihoo tarem ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marrootiin kan walitti dhiheenya qaba jedhame mootummaatiin ajjeefame erga jedhamee booda kan ta'e himameera. Maatiin namoota ajjeefamanii haleellaa gandoota Gorbaa Guddinaa fi Suggee keessatti eebla 7 bara 2025 irraa eegalee gaggeeffamaa tureen kan ajjeechaa shodee haleellaa haaloo bahuu hidhattootaan kan raawwatame ta'uu dubbataniitiin jiru. Manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa yaa'ii waliigalaa gaggeessaa jiraachuun ibsame. Yaa'icha irratti haasawa baniinsaa kan taasisan waajjira paartii badhaadhinaa yookaan paartii biyya bulchaa jirutti damee Oromiyaatti itti gaafatamaan damee siyaasaa obbo Namarraa Buliin karaa sirrii qabannee jiru irratti karaa daballeem biyya jabduu ijaaruudhaaf hojjechuu qabna jechuun dubbateera. Manni maree waloo paartilee morkattoota ijaarsa sirna dimokiraatawaa biyyaa fi naannoo saffisiisuudhaaf dantaa sabaa eegsisuu fi tokkummaa biyyaalessaa cimsuudhaaf hojjechaa jiraachuun eerameera. Sabaa fi sablammoota gidduutti tokkummaan nageenyi waaraa fi misoomni itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf xiqqeen hojjechuun barbaachisaa ta'uu himuun ammas daandiin keenya dheeraa waan ta'eef gaafii uummanni gama diinagdee, gama siyaasaa, hawaasummaa fi kanneen birootiin qabuun hundi irraa deebisuudhaaf carraaqqii taasisaa jirruuf ga'een paartii morkattootaa guddaadha jechuunis dubbateera. Dhaloota egeree biyyaa waan hundaan badhaatee dhaalchisuudhaaf waloon hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsuun mana maree waloo cimsuun tokkummaa cimsuu fi paartilee morkattootaa gidduu walitti bu'iinsi yoo uumamee maree fi marabbaadhaan furuudhaaf hojjechuun murteessaa ta'uu obbo Namarraan dubbataniiru. Walitti qabaan mana maree paartilee siyaasaa federaalaa obbo Salamoon Ayyalaan gama isaaniitiin paartileen siyaasaa bu'uura dimokiraasii biyyattii ta'uudhaan himanii nageenyaa fi misooma waaraa mirkaneessuudhaaf gaheen isaan qaban ol'aanaa akka ta'e ibsaniiru. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa rakkoolee siyaasaa fi kanneen biroo mariin akka furatanis xiyyeeffannoodhaan hojjechuu akka qaban eeraniitiin jiru. Oduu biraatiin naannoo Oromiyaatti sosochii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaatiif birriin miiliyoona 500 ol walitti qabamuun dubbatamee jira. Naannoo Oromiyaatti sosochii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaatiif birriin miiliyoona 500 walitti qabamuuf kaayeffatame keessaa hanga ammaatti gaggeeffamee akka jirus ibsamee jira. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa ashaaraa dhaloota har'aa fi mindaa dhaloota egeree mallattoo injifannoo uummattoota Itoophiyaa ta'e jechuudhaan yoo kaasan dubbii kanarratti kana xumuruudhaaf sochiin amma jalqabame itti fufuu qaba jechuunis kaahameera. Hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa dhagaan bu'uuraa erga kaahamee jalqabee uummanni Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti sabbata isaanii irraa hiikkachuudhaan hidhichaaf gumaacha guddaa gaggeessaa kan isaan jiranidha. Kanumaan wal qabatee yeroo waancaa hidha haaromsaa jedhamu naannolee Itoophiyaa hunda keessa naanna'uudhaan mallaqni walitti qabamuu fi hidha haaromsaa ijaaramaa jiruu fi inumaayyuu yeroo garagaraatti xumurarra gahuun gabaafamaa tureetiin jira. Mootummaan amma aangoo irra jiru ammoo irra deebiidhaan hojjechaa akka jiru erga ibsee booda xumuramuudhaaf dhibbantaan 2 yeroo hafutti maallaqa Itoophiyaa birrii biiliyoona 80 akka gaafatu kanaan dura gabaafameetiin jira. Kanumaan wal qabatee haaromsa kana osoo gochaa jiranii hidhi haaromsaa Itoophiyaa ji'a 6 booda akka eebbifamus dhiheenya kana dhagahameetiin jira. Oduu biraatiin humni addaa Suudaan RSF mootummaa Suudaan humna waraanaan hoogganamu cinatti mootummaa biraa hundeessuu beeksise. Humni addaa waggaa 2 humna waraanaa Suudaan waliin waggaa 2 darbetti lolaa ture yeroo dhiyoo as ammoo magaalaa guddittii biyyattii Kaartum dabalatee bakkeewwan hedduu keessaa mo'atamee bahaatiin jira. Dursaan garee kanaa Muhammad Hamdaan Daagoloo Suudaan biyya tokkummaa qabdu ijaaruu barbaanna yoo jedhu gara Suudaan waraana Suudaaniitiin ammoo garee kana akka garee biyya jeeqaa jiruutti kan himatanidha. Humni waraanaa Suudaan gama isaatiin magaalaa El Fashaaritti haleellaa cimaa RSF irratti gaggeessaa akka jiru ibseera. Hamdaan Daagoloon gama isaatiin biyya nama dhuunfaan bultu yookaan biyya nama tokkoon bultu osoo hin taane biyya seeraan bultu ijaarra jechuudhaan waraana waggaa 2 keessatti kufaniiru.
Nuti ofiin waan hundumaa dhuunfachuu osoo hin taane tokkummaa barbaannaa sabni naannoo yookaan amantii kamuu Suudaanitti ol'aantummaa qabaachuu hin qabu jennee amanna jechuudhaan telegiraamii irratti ibsa baasaniin addeessaniiru. Itti dabaluun mootummaan RSF hundeessee bakkeewwan ofii to'ate qofatti osoo hin taane guutummaa biyyattiitti tajaajila bu'uuraa kanneen akka tajaajila fayyaa fi barnootaa akka dhiheessus beeksiseetiin jira. Gabaasni UN akka agarsiisutti humni RSF haleellaa geggeesseen namootni nagahaa 400 ol iddoo tokkotti akka ajjeefamanis gabaaseetiin jira. RSF ofii akka dimokiraatawaatti kan of laalu yoo ta'u garuu dhaabbilee fi mootummaaleen idil addunyaa garaagaraa yakkoota namoomaan garaagaraatiin himachaatiin jiru. Waraana waggaa 2 Suudaan garmalee gaaga'e kana keessatti humni waraanaa Suudaanis ta'ee RSF duguuggaa sanyii fi haleellaa saalaa jumlaan dabalatee yakka waraanaa raawwachuun isaanii yeroo garaagaraatti irratti himamaatiin jira. Bara 2023 faranjoota kan darbe irraa eegaleem humni addaa Suudaan waraana biyyattii Jeneraal Al-Burhaaniin hoogganamu wajjin lolatti seenuu hordofee biyyattii keessatti rakkoon namoomaa hamaan jiraachuun ifa ta'eera. Waraana biyyattiitti geggeeffamu kanaan hanga ammaatti namoonni 150 ol yoo du'an miiliyoona 12 kan tahan ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniitiin jiru. Gaazaadhaan wal bira qabamee yoo ilaalamu akka gabaasaaleen garaagaraa kahanitti Gaazatti hanga yoonaatti namoota 50 hanga 60 gidduutti argaman kan du'an yoo ta'u Suudaanitti garuu kana dachaa 3 kan ta'udha. Lolli dhiheenya magaalaa guddoo Daarfur kaabaa kan taate El-Fashaaritti geggeeffamaa jiru ammoo namoonni nagahaa 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa bifa haaraan akka buqqa'anii fi buufata baqattootaa guddicha Zamzamitti akka baqatan dirqisiiseetiin jira. Buufanni kun magaalaa Al-Fashaar irraa fageenya kiiloomeetira 70 irratti kan argamu yoo ta'u namoonni hedduu kanarraa deemuudhaan yookaan dheebuu fi beelaan du'uu fi heddummaan isaanii laafanii buufata baqattootaa kana gahuu dadhabanii deeggarsa waldhaansaa kennuu dhabuu fi rakkoo nyaataa fi rakkoolee garaagaraatiin karaa irratti lubbuun isaanii darbaa akka jirus gabaafameetiin jira. Keeniyaatti namoonni gondaan yookaan mixii 100 lakkaa'aman hatanii murtaa'uun itti himame. Keeniyaatti namoonni 4 ganda tokko keessatti gondaa yookaan mixii baay'ee barbaadamaa kan ta'e 100 lakkaa'aman gara biyya biraatti dabarsuudhaaf yaalan jedhaman irratti yakki irratti murtaa'ee jira. Tajaajilli bineensota bosonaa Keeniyaa akka jedhetti kana irra caalaa bineensota gurguddoo kanneen akka leencaa fi arbaa eeguun beekamu taate kanaan dhimma cimaa jechuudhaan akeekee jira. Kontiroobaandiin kunis oomishtoota gundaa yookaan mixii gurguddoo Afrikaa kanneen kan of keessaa qabu yoo ta'u isaanis daldaaltota UK muraasni tokkoon isaanii gatii hanga paawundii 170 kafalanii akka isaan irraa bitatanis dhagahameetiin jira. Kanuma bu'uura godhachuun dargaggoonnii fi namoonni garaagaraa Keeniyaa karaa kontiroobaandiitiin mixiiwwan kana qabatanii akka biyyaa ceesisaa turanii fi warroonni irra gahame garuu yakkamaa jechuun murtaa'ee jira. Taateen kunis kan jijjiirama adeemsa akkaataa dhimmoota daddabarsuu bineensota bosonaa beekamoo ta'an irraa gara gosoota kanneen xixiqqaa akka gondaan yookaan mixii kanneen madaalli ilikootii fi murteessoo ta'aniif ceehuu agarsiisa jechuun dubbateera. Shakkamtoonni kunneen uumamtoota kanneen ujummoo qorannoo fi sirinjii qofatti fayyadamuudhaan akka adda fayyaatti daddabarsuu kan jalqabanii fi ukkaamsaniiru yookaan kunis ilbiisota kanneen ji'a 2 akka achi keessa jiraatan haala dandeessisu mijeessanii gara biyya biraatti dabarsuudhaaf yaalaniiru jechuun eegdonni bineensota bosonaa beeksiseera. Akkasumas qabiyyee ujummoo kanneenii dukkaneessuudhaan humna nageenyaa jalaa miliquudhaaf yaaliin isaan taasifamaa ture jalaa akka fashalaa'ee himaniiru. Sagaleen gochaa seeraan alaa KWS qoodee agarsiisetti tokkoon qabduuwwan 100 lakkaa'amanii jirbiidhaan kan guutamanii fi mixiiwwan yookaan gondaan kana keessatti kan tuulaman ta'uu ifa godheetiin jira. Sababni jirbiin keessatti tuulameef ammoo akka isaan hin mul'anneef salphaadhaan biyyaa baasuun akka danda'amuuf jechuunis dubbateera. Dubbi himaan tajaajila eegumsa bineensota bosonaa Keeniyaa Pool Udoopit akka jedhetti biyyoonni gondaan kana sirrii ammaatti hin baramne biyyoonni hedduu garuu ni barbaadama jechuudhaan dubbateera. Shakkamtoota gocha kanaan himataman 4 keessaa 2 lammii Beeljiyeem, 1 lammii Veetnaamii fi kan biraa ammoo lammii biyyattii yookaan Keeniyaa ta'uun himamee jira. Gondaawwan kunneenis gara biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa geeffamuudhaaf akka ture himameera.
Birmadummaan mixii yookaan gwaandaa kanneenii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun kan himame yommuu ta'u, kanneen yeroo isaanii mana jireenyaa isaanii hojjetan ilaaluudhaaf kan bitatu baay'ataa dhufeera jechuunis dubbateera. Gochaan mixiiwwan kanneenii walitti qabus kanneen faarfamaa jiru jechuun dubbatanii gama Keeniyaatiin ammoo sochiin kontiroobaandii hammaataa akka jirus dubbataniiru. Keeniyaatti qondaalawwan kanneen dabalatee gondawwan hedduu karaa seeraan alaatiin ala baafamaa akka jiru himamuun eegumsa lubbu qabeeyyii idil addunyaa jalatti eegumsi isaaniif akka taasifamuu fi to'annoon ol'aanaan akka isaaniif taasifamus dhaama isaanii dhaamsataniiru. Ibsa tajaajilli eegumsa bineensota bosonaa Keeniyaa baasin adeemsi mana murtee kunis kan ejjennoo cimaa biyyattii dabarse seeraan ala irratti qabu kan agarsiisudha jechuun jajeera. Mootummaan Ameerikaa imbaasii Eertiriyaatti argamu dabalatee imbaasiiwwan 10 ol cufuuf karoorfachuu isaa ibseeme. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp imbaasiiwwan Ameerikaa Eertiriyaa fi Suudaan kibbaatti argaman dabalatee imbaasiiwwan 10 cufuudhaaf karoorfachuu isaa ibseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imbaasiiwwan kanaan alatti qoonsilaawwan 17 cufuudhaaf karoorfachuu isaa New York Times yaadannoo isaa bulchiinsa arge jechuudhaan dubbateera. Bulchiinsi Tiraamp imbaasiiwwan biyyoota akka cufaman karoorse keessaa argaman kanneen hojiiwwan hojjechaa jiran imbaasiiwwan biyyoota ollaatti argaman keessaa raawwachuudhaaf karoorsuu isaa himeera. Imbaasiiwwanii fi qoonsilaawwan kunneen cufamuun qaama tarkaanfii bulchiinsa Tiraamp baajata mootummaa federaalaa hir'isuu fudhachaa jiru ta'uun himame. Imbaasiiwwan bulchiinsi Tiraamp cufuuf jedhu 10 keessaa 6 Afrikaa keessatti harka argaman beeksise. Karoorri bulchiinsi Doonaald Tiraamp kun ol'aantummaa dippiloomaasii Ameerikaa dhaabsisuun Chaayinaadhaaf carraa haaraa uumuu danda'a jechuun yaadonni garaagaraa ka'aa jiru. Kana malees imbaasiin Ameerikaa Soomaaliyaa Moqaadishoo jiru guutumatti akka cufamu yoo hin taanellee hojjettoonni isaanii garuu haalaan akka hir'atan ifa godheetiin jira. Hojjettootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa